Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyyaa harka fuunee akkam jirtan kabajamoo daawwattoota keenya. Arraan tana seenaa nama tokkoo seenaa gartee irraa barnoota guddaa qabu kan waan guddaa irraa barannu gabaabsee isiniif dhiyeessa. Seenaa kanarraa immoo waan guddaa barachuu dandeenya. Akkasuma immoo barachuu qofaa miti. Hordofuun nama kana hordofuun illee jireenya jijjiiruu irratti jireenya kalaqee qabsiisuu irratti gahee guddaa taphata jeetii yaada jeetii namana. Seenaan the story of the boy with the broken brain gartee seenaa gurbaa sammuu cabaati. Gurbaa sammuun isaa cabe jechuudha. Nama sammuun broken ta'e kan waa takka hin hubanne kan waa takka hin fudhanne gartee hin baranne barachuu hin dandeenye jechuudha. Sammuun cabaa waan ta'e. Namni kunis Jim Kwik jedhama. Kan ammoo kitaaba beekamaa jijjiirama uummata addunyaa keessatti namoota hedduu jijjiire liimiitileesii barreesse. Seenaan gurbaa sammuu cabaa yookaan ammoo sammuu miidhame the story of the boy with broken brain kan Jim Kwik kun kan kitaaba liimiitileesii barreesse. Dhalootaa fi lammummaan isaa dhaloonni isaa ammoo kan dhalate adoolessa 29 bara 1973 keessa Westchester, New York keessatti dhalate. Inni lammummaa Ameerikaa kan qabu yoo ta'u immoo hidda dhaloota Eeshiyaati gara Kooriyaa kana maatiin isaa jechuudha. Maatiin isaa godaantota achitti galan. Haala jireenya maatii isaa irraa immoo warri isaa baqattoota jabaatanii hojjetan. Akkuma namoonni hedduun gara ardii Ameerikaa the land of opportunity jedhanii yaa'anitti maatiin isaatis baqattoota achitti galan achitti dhalate immoo maatiin isaa immoo jabaatanii hojjetan. Wanni isaan hojjetanis immoo uffata dhiqu. Laawundi roomaatiif hojjetan yookaan ammoo huccuu miicuu kanneen irratti bobba'anii turan. Jim ammoo hojii jabaachuu fi gartee obsa ijoollummaadhaan maatii isaa irraa barate. Haa ta'u malee ammoo balaatu isa mudate. Umrii waggaa 5tti Jim kufee sababa balaa konkolaataatiin kufee raadiyeetara irratti kufee sammuun isaa rukutamte. Sammuun isaa irra miidhaan cimaan ga'e. Kanarraa kan ka'e ammoo barumsa irratti rakkachuu fi irraanfatanii itti baay'ate. Waa barachuu dadhabe. Waa takka yaadatu. Itti himaa ooltuus dubbisaa ooltuus waa takka ni irraanfata. Sammuun isaa waan miidhameef. Kanarraa ka'uun barsiiftuun the boy with the broken mind jetteen. Kuni gurbaan sammuu isaa cabte waa takka hin baratu, waa takka hin beeku, waa takkaas hin baratu jetteen. Jecha kana namoonni naannawaatiis maatiilleen akkasumatti qeebalanii fudhatan. Mucaan kun sammuu miidhame barachuu hin danda'u, hubachuu hin danda'u jedhanii namoonni naannawa isaa ollaa hundi gurbaa sammuun biroo kan taate waa takka barachuu hin danda'u, waa takkaas hin hubatu jedhaniin. Innilleen yaaduma sana mana yeroo jalqabaatiif. Haa ta'u malee ammoo gurbaan sammuu cabaa kun barsiisonni gurbaa sammuu cabaa jedhanii gartee waamuu turani. Namoota biroo caalaa dachaa yookaan ammoo harka sadiin duubatti hafaa jechuudha. Barnoonni isaa dandeettii hubachuudha sadarkaa sadiin yookaan ammoo si'a sadiin kan barattoota kaanii kan daa'imman kaanii irra sammuu isaa duubatti haftuudha. Waa takka hin yaadatu hin baratu sammuun maa hin qabattuuf. Barnoota afaan wallaalee barnoota kana dadhabee barnoonni kun isaafis galuu didee waa takka hubachuus dadhabee yaadachuus dadhabee kaartoonii fayyadame. Jechuun
kaartoonii humna to'atan yookaan kaartoonii fayyadame. Kana jechuun koomik buukii fayyadame. Waan akka gartee magaazaayinii yookaan ammoo gaazexaatti barreeffamee akkaataa silaa itti baratan gocha suuraadhaan agarsiisu san fayyadame. Barumsa waan itti ulfaateef jecha jiim kaartoon yookaan ammoo koomik buuk kan jedhamu dubbisuudhaan of barsiise. Kunis ammoo guyyaa tokko humna addaa akka argatu abdiitti kenne. Koomik buukii dubbisuun waan kitaabota kaartoonaa dubbisuun. Koomik buukiin kitaabonni koomikii yookaan ammoo magaazaayinii koomikii yookaan ammoo salphumatti koomikiin maxxansaa gartee suuraa koomikiin qabu yoo ta'u, innis gocha yookaan ammoo muuxannoo tokko bakka bu'uuf suuraawwan walitti aansuudhaan paaneelisiidhaan kan dhiyeessuudha jechuudha. Kitaabni akka gaazexaatti. Garuu ammoo wantoota ta'aman waan silaa baratu san suuraadhaan wal duraa duubaan suuraan agarsiisa barsiisa. Osoo tiyoorii haasa'uu hin taane jechuudha. Suuraawwan kun ammoo yeroo baay'ee barreeffama gartee ibsituu fi mariis ni qabu. Mariin kunis ammoo yeroo baay'ee word balloon yookaan ammoo qubeellaa dubbii keessatti kan barreeffamu yoo ta'u, innis mallattoo fi eenyummaa ariitii koomikii ta'een tajaajila. Kitaabonni koomikii Jim Kwik yeroo hedduu dubbisaa ture kanneen armaan gadiidha. Kitaabni inni baay'ee dubbisaa ture koomikiidha jechuudha. Understanding jedha. Richard Sewell Woolmaniitu barreesse. Kitaabni mata dureen isaa Understanding jedha. Understanding jedha. Akka afaan Oromootti immoo hubannaa hubachuu jechuudha. Kitaabni kun ammoo hubannoo irratti xiyyeeffata. Barsiisaan isaa akka ibsutti barreessaan kitaaba kanaa akka ibsutti addunyaa odeeffannoon guutte keessa yeroo jirru kanatti teekinooloojiin bal'attee odeeffannoon addunyaa irra bal'ee tamsa'u kanatti waan odeeffannoo dhageenyu yookaan odeeffannoo dubbisnu hundumaafuu gadi fageenyaan hubachuun akkamitti akka danda'amuu fi akkaataa odeeffannoon dhugaa adda baafachuu akka qabnu barsiisa. Walumaan galatti ergaan kitaabichaa akkaataa itti hubatte sanuu hubadhuudha. Understanding jechuun wanta akka hubadhe jette. Lakki hubachuu kee kanaa hubadhuu dura niin hubadhee miti. Hubadhe jecha johanaa hubannuma hubatte sanii hubadhuudha barbaadu. Hubannoo sanuu hundi hubadhe naaf gale niin hubadhe naam baree dura akkumatti barte sanuu yookaan akkumatti waan san hubatte sanuu hubadhuudha. Akkaataatti hubatte xiinxaliidha. Kana jechuun akkaataatti waa hubannu akkaataatti gartee waa barannu san akkaataan nuti itti waa hubanne akkaataan nuti itti waa beekne suni akkami kan juu dubbee xiinxalu waa beeknee jirra waa hubannee jirra garuu akkamitti hubanneedha. Akkamitti hubannee irratti akka xiyyeeffattu si barsiisa. Saniifuu hubachuma kanaa hubadhuu jedha kitaabni mata dureen isaa. Kitaabni biraa ammoo change your brain change your life jedha. Daniel J. Amenitu barreesse. Sammuu kee jijjiiruun jiruu kee jijjiiree jechuudha. Kitaabni kun ammoo fayyaa sammuu yookaan ammoo neuroscience irratti xiyyeeffata. Dr. Amen akkaataa sammuu keenya itti dalagu, akkaataa itti yaadnu, ilaalcha keenya, amala yookaan ammoo bartee keenya, mirri keenyaa fi akkaataan itti hojjennu jireenya keenya irratti dhiibbaa akkamitti akka uumu ibsa. Kana jechuun kitaabichi sammuu jijjiirtu jireenya jijjiiraa jechuudha. Sammuu kee jijjiiruun jiruu jijjiirii akkaataan ati itti waa hubattu, akkaataan ati itti yaaddu, akkaataan ati itti hojjettu, mirri kee, ilaalchi kee, amalli kee, barteen aadaa hawaasaa irraa barte hundi isaatu jireenya keetirratti dhiibbaa qabaa. That's why. Akkaataan itti yaadnu, akkaataan itti dalaynu, akkaataan itti addunyaa kana hubannee irra jiraannu jireenya keenya bocuu irratti gahee guddaa qabaadha. Saniif jiruu jijjiiruuf akkaataa itti yaaddu jijjiiri, akkaataa itti hojjechuu jijjiiri, amala kee jijjiiri. Kalee
kanaan jireenya jijjiiramaadha. Kanaaf kitaabni kun ammoo kanarratti xiyyeeffata. Hegeree jireenya keenyaa akkamitti akka bocuufsa, maal akkatti nuti yaadnu, akkatti nuti hubannu, akkatti nuti ilaalchi nuti qabnu, amala yookaan barteen aadaa hawaasaa nuti qabnu. Fakkeenyaaf biyya teenya keessatti akkaataa hojii keessaa barteen nuti barre maali? Qotuudha. Abbootiin teenya qotuu nuuf jettee ni qonna nuti sooreen akkaataa jiruuti. This is the way of life jennee qabanne, karaan jiruu kanaa jenne. Akka inni jetti akkaataan ati hojjettu kana hanga akkaataatti hojjettu kana jijjiirtu, akkaataatti ilaaltu kana jijjiirtu jireenyaan jijjiiramuudha. That is a good thing. Sammuun keenya immoo yeroo fayyaalessa ta'u fayyummaa sammuu irratti ni xiyyeeffata. Jireenyi keenyas ni jijjiirama. Jireenyi keenya illeen jijjiirama gaarii akka qabaatu kun ragaa saayinsiitiin waan dhiyaateedha. Kitaabni sadaffaa immoo inni irratti motivation manifestoodha. Boorden Burchaardiin barreeffame. Kun ammoo ejjennoowwan kaka'umsaa jechuudha. Motivation jechuun kaka'umsa, ejjennoowwan kaka'umsaati. Motivation jechuun garuu kaka'umsa nuti jennu san namni motivation hin dhabe hiikaa garuu motivation akka malee qabatan. Motivation jechuun sababa waan tokko dalaguuf jechuudha. Abbaan maatii yeroo ijoollee isaa jiraachisu guyyaa kuulii dalagaa olee yookaan humna isaa baay'isaa wanni ooluuf motivate ta'ee jira. Sababaan isaa yoo dalagaa san dalaguu baate maatiin isaa abaaritti hafti. Tanaan motivate isa godha. Malee motivation mirqaana barbaaduu miti. Motivatiin ta'uu dhabe kaka'umsaan dhabe jechuun akkasii miti. Qotee bulaan dirqama wanni lafa qotuuf maansaa jiraachisuuf hojjetaan tokko dhaabbata seenee dirqama wanni hojjetu jiruu isaatiif that is motivation. Dirqama waan tokko dalagsiisu. Saniifuu kitaabni kun qajeeltoo wanna kaka'umsa ejjennoowwan irratti xiyyeeffata. Kitaabni kun akkaataa of danda'u self empowerment irratti xiyyeeffata. Namni tokko ammoo jireenya isaa to'annoo isaa jala galchuudhaaf jireenya kee to'annoo jala galchuuf osoo jireenyi to'annoo jala yoo si galche duute jechuudha. Ati jireenya to'adhu. Ati jireenya kee to'annoo jala galche kallattii barbaadde qajeelchi. Yoo ammoo jireenyi kallattii barbaade si qajeelfate yookaan to'annaa jireenyaa gara jala galte rakkoodha jechuudha. Kun amma Afrikaan irra guddaa kanuma. Jireenyaan nu to'ate malee nuti jireenyaan to'anna. Saniifuu jireenya to'annoo jala galchuuf agartee self empowermentidha. Gara sadarkaa olaanaatti ce'u aadaa hojii yookaan ammoo aadaa of to'achuuti. Aadaa hojii akkaataa hojjettu of to'achuu, of moohuu, of injifachuu amala jechuudha. Zaatana waan kana godhuu hin danda'u, zaatana akkas godhuu hin danda'u, annatti hin tolu sun wanni kun hundi waan of moohuu yookaan ammoo of injifachuu dhabuu irraa dhufu jechuudha. Saniif of moohuuf, of injifachuuf, of to'achuuf gartee tarkaanfii addaa nuti fudhachuu qabnu ibsaa jechuudha. Kitaabni kun sanaan wal qabsiisee ammoo qajeelfamoota 9 yookaan ejjennoowwan 9 barsiisaa jechuudha. Kitaabni kun gorsi cimaan isaa motivational kan of keessaa qabu jechuudha. Kaka'umsa. Kaafraffaa ammoo Tiny Habits BG Fogg PhD dhaan barreeffame namichi sun. Tiny Habits kitaabni kun jijjiirama amalaa gurguddaa irratti xiyyeeffata. Garuu wanni inni jiru Tiny Habits amala waan xiqqaa tokko amaleeffadhuudha. Jijjiirama amalaa guddaa barbaada. Garuu jijjiirama amalaa guddaa saniif as akka fiduu miti. Tiny Habits. Tiny Habits jechuun amala gaarii gara amala gaariitti siqee jechuudha. Xiqquma xiqqoon amala gaarii shaakalii jechuudha. Habits itti ta'e jechuudha. Amalli xiqqaan sun walirratti tuulameeti jijjiirama amalaa guddaa fidaadha. Kitaabni kun jijjiirama amalaa gurguddaa irratti xiyyeeffata. Fogg. Amalli namaa kan jijjiirama tarkaanfii xixiqqoo yookaan small simple step. Jijjiirama tarkaanfii xixiqqoo jechuudha. Guyyaarraa jijjiirama xiqqaa tokko amalaa baruu jechuudha. Kun ammoo akkaataa guyyaatiin itti fayyadamnu keessatti fudhatamuudhaan akka ta'e barsiisa. Waan xiqqoo eegali yeroo dheeraaf itti fufiidha wanni inni jedhu. Waan xiqqishaa kan tuffatanii eegali yeroo dheeraaf itti fufi. Saniif jijjiiramni xiqqishaan
adda osoo hin dhabne tuufiinsaan hoggaatti hufte tinni habiitiin kun jijjiirama guddaa fidaadha. Kana jechuun yaada ijoo kitaabaati jechuudha. Wanta xiqqoo eegalii garuu immoo yeroo dheeraaf itti ufi tinni habiitii kana kontinees itti ufi jechuudha. Jijjiirama amala gaarii guyyaa irratti madaqiidha. Hangam takka uummata addunyaa kanarratti jireenyi amalli jiruu keenyaa baduun jallachuun fedhinnaan keenya nu injifachuun fedhinnaan nu injifachuu irraa kan ka'e ammoo jireenyi to'annaa jala nu galcha. Amalli baay'ee barbaachisaadha. Aadaa hojii akkaataa hojii akka ilaalcha kun ammoo cultural environmentidhaan dhiibbaa qabaata. Hawaasa keessa dhalattee guddattu irratti hundaa'a. Akkaataa hawaasni sun itti yaaduuf itti ilaalu irratti hundaa'a. Garuu amalli baay'ee barbaachisaadha jijjiirama jireenyaa keessatti. Saniif jijjiirama amalaa xiqqaa tokko aadaa jechuun aadaa jabaattee hojjechuu ta'e guyyaarraa aadaa dubbisuu yoo ta'es har'aatti akkuma dubbisu osuma akkasiitti jijjiirama amala dubbisuudhaa qabatta jechuudha. Kitaabonni kun hundumtuu walumaa galatti wanni isaan irratti ibsatan gama adda addaatiin ta'us jechuun sammuu miira kaka'umsaa fi aadaa guyyaa keenya ho'isuudhaaf kan gargaaranidha. Kitaaba kana keessatti ammoo kan irratti yookaan ammoo fedhii kee irratti hundaa'e isaa kam irratti gadi fageenyaan akka barachuu barbaaddu beeku yoo feete keessaa filachuu dandeessa. Jiimgaa jijjiirama isaatiif gurbaa sammuu the boy with a broken brain gurbaa sammuu cafaa kawaa takka baruu dandeenya kawaa takka hubachuu dandeenya jedhan kitaabota amma isin lakkaa'e koomik buukii kana dubbisuun kitaaba mana barumsaa fa'aa wallaaluun waan mana barumsaa baratan isa dhibu walii galuu dadhabuun sammuun ni cabte the boy with broken brain jedhaniin isallee hanga amansanitti garuu kitaabonni kun abdiitti hore. Abdiitti horeeti akka tattaafatu isa taasise. Carraaqqii guddaa godhe garuu yeroo baay'ee dubbisee yeroo baay'ee qo'atee waa takka sammuun isaa fudhachuu diddee takka carraaqqii hedduu keessa turee booddeerra garuu kitaaba kana keessatti afaan argate. Jiim garuu akkas jedhe. School taught us what to learn. However, it didn't teach us learn how to learn. Maal jechuun jechuun manni barumsaa waan barachuu nu barsiise garuu ammoo akkamitti akka barannu nu barsiifnedha. Yoo afaan Oromootti jijjiirru school taught us what to learn. However, it didn't teach us learn how to learn. Manni barumsaa waan barachuu qabnu nu barsiise malee barachuuf akkamitti akka bar nu barsiifnedha. Afaan Oromootti yeroo jiru manni barnootaa waan barachuu qabnu nu barsiise garuu akkaataa itti barru nu barsiifne. Manni barnootaa waan barachuu qabnu nu barsiise malee akka itti barru nu barsiifne. Manni barnootaa what to learn waan baruu qabnu nu barsiise malee akkamitti akka barru nu barsiifnedha. Yaanni isaa akkamitti akka barru jechuun akkaataa itti barru jechuudha. Baruu dura akkamitti akka bartuutu dursaadha. Kun ammoo beekumsa oomishuu barbaada jechuudha. Mala beekumsa oomishuu yookaan mala ofiin barsiisuuti. Walumaa galatti namichi kun galma gahiinsi isaa milkaa'ina gurguddaa fide addunyaa har'atti namnummaan akkas jaameenii ture sun jiim ammoo dandeettii milkaa'ina gartee achieving the impossible waan gartee ni taaba jaameeyyaan jijji waan akka isarraa hin eeggamne carraaqqii guddaadhaan fide milkaa'ina ni danda'ama jaameeyyaa jedhu. Milkaa'ina inni argate jiim dandeettii yaadachuudhaaf saffisaan dubbisuu ni gabbifate. Addunyaa irratti gorsaa sammuu beekamaa ta'uudhaan dhaabbata quick learning hundeesse. Global impact contribution inni kenne leenjii onlaayinaa biyyoota 195 addunyaa guutuuf kennaa ture namoota hedduun jijjiirame. Akkasuma ammoo Quick Brain podcast top educational show million of download podcast irratti ammoo
barnoota isaa ni barsiise, barnoota ofii isaatii oomishe jechuudha. Akkasuma immoo kitaaba Liimiitilees jedhu ni barreesse. Kitaabni Liimiitilees jedhu kan inni barreesse namoota hedduu addunyaa kanarratti dubbisee ittiin jijjiiramaa ture, jijjiirama guddaa fidaafii ture kitaabni isaa jechuudha. Kitaabni sun dubbisuu dandeessa madda adda addaarraa namoonni afaan Ingiliffaa hawwatu Liimiitilees jedha. Kitaabni kun namoota hedduu jijjiire, waa hedduudha qaba jechuudha. Dubbisanii gara hojiitti ofii kan taate baay'ee na ajaa'ibsiisa. Saniifuu namichi kun charitiidhaas there is no brain left behind. Sammummaan takkaa'u akkan hafnaa godhe addunyaa kanarratti. Maal godhu manneen barnootaa ijaaruun Afrikaa Eeshiyaa keessatti manneen barumsaa ijaaraa kaka'umsa qorannoo gartee dhibee Alzheimer's jedhamu. Alzheimer'siin ammoo dhukkuba gartee waa irraanfachuuti kan namoota manguddoo fa'aa irratti baay'atu. Namni manguddootiif ijoollee irra baay'ata. Waa yaadachuu dadhabuu, waa irraanfachuu guddisuu. Dhukkuba irratti illee deeggarsa hedduu godhaa ture. Sababaan isaa dubbiin asitti isa qabde. Garuu ammoo carraaqqii guddaa gochuun, ofii of barsiisuun, qoratee harkachuun, osoo dhagaa meeqa garagalchuu furmaata harkatee leenjisaa sammuu ta'ee addunyaa irratti namoota meeqa jijjiiraa jira. Akkasuma ammoo kitaaba Liimiitilees jedhu daangamaleessummaa waan daangalabeessummaa jedhu barreesse. Yaadni kitaaba isaa dandeettiin sammuu namaa Liimiitilees daangaa hin qabdu, garuu namaatu daangeesseedha. An kana gochuu hin danda'u, an san gochuu hin danda'u, an kun naaf hin mijaa'u jechuun if daangeessaniidha. Saniifuu sammuun namaa dhalli namaa kitaaba isaa irra barreessu dhibbeentaa 5 sammuu isaatti hin fayyadamneedha. Kanaaf gaa namni kun osoo abdiin muratin, osoo akka hawaasni sammuun ta'e cabxee jirti waa takka baruu hin dandeessu jee barsiisonni hundi gartee gurbaa sammuu cabaa hawaa takka hin barree sammuun ta'een cabxee makiinarraa cabxee waa takka hin barre achiin amaneen fudhanne carraaqqii meeqa godhee tattaaffii meeqa godhee mala meeqa yaalee koomiik buukii irratti furmaata harkate. Sana booda qorannoo irra gattaa'e jechuudha. Qorannoos hedduu geggeesse. Kanaan ammoo milkaa'ina guddaa ta'e addunyaaf gumaacha guddaa kana godhe Kim kun jechuudha. For years, I believed that label was my limit. I thought I was slow. I thought I was different. I thought I'd never measure up. But here's what I discovered. The human brain, your brain, has the ability to adapt, to grow, and to change even after a brain injury. And your brain is no exception. What once felt like a curse became my greatest gift because it led me to sleepless nights, years of research, and decades of documenting, experimenting with every technique I could find. That struggle is the reason I became who I am today. We are on a mission to build better, brighter brains, no brain left behind. And the good news is you don't have to spend the 30 years I did to figure it all out. You don't have to spend hundreds of thousands of dollars. Akkasitti akkuma inni dubbachaa jiru kanatti qabsoo guddaa gaggeessaa ture, wareegama guddaas godhaa ture. Wanni inni barate sammuun namaa dandeettii gartee madaquudhaa guddachuudhaa qabdiidha. Yoo guddiftee jechuudha, yoo guddiftee yoo madagsite sammuun namaa ni madaqxii. Even biroo kan hin ta'illee akkasii namoonni fayyaa garuu maali isa caalaadha jechuudha. Saniif kan ammoo muuxannoo jireenya isaatiin barate namichi kun tattaaffii guddaa gaggeesse. Garuu kitaabni isaatii fi yaadni isaa namoota hedduu addunyaa kanarratti jijjiire osoo achumaan hin hafin jechuudha. Ammallee addunyaa irratti onlaayinaan telegiraamaan kallattii adda addaati yuutuubiin leenjii gurguddaa hedduu namoota addunyaatiif kennaa jira. Kanaafuu ani sammuun xiyya hin dandeessu, sammuun xiyya kana godhuu hin dandeessu. Haruma fedheenu fedhu sammuu barnootaan ta'a, fedhu ammoo dandeettii qabeenyaan ta'a kana godhuu hin dandeessu. Koo Afrikaan illee gartee teknooloojiin qabdu maal kaapitaalaan qabdu kana godhuu hin dandeessu, teknooloojii biraa argachuu hin dandeessu. Jijjiiramuu hin danda'amu waan biraati. Wanni akkas jedhamu hundi akkaataa sammuun teenyatti amante akka nuti itti yaadnuu fi akkaataa nuti itti hojjennu. Rabbiin illeen akkasuma nu dhiise. Nuti jiruu jijjiiruu hin dandeenyu, teknooloojii hin qabnu akka faranjiitti
kaapitaala sin qabnu kanaafuu jijjiirama fiduu hin dandeenyu jennee gaafa nuti amanne akkasuma tahaa jechuudha. Akkasuma taha because ni amanne akkasitti amanne. Taniifu anaa lafa hin danda'u an kana gochuu hin danda'u anaallee mijjaa'u naaf hin jiru gartee an kun jirumatti yaaditu tanaa hirumatti yaaditu tanaa kanaafuu jijjiiramuu hin danda'u jijjiiramuuf haalli mijjaa'an hin jiru yaada jiru if keessaa haquun wanni barbaadu tarkaanfii walitti fufiinsaa mala amala akkaataa hojii jijjiiruu qofa jijjiiruudhaan qabsoo jireenyaatti fufu jijjiiramni dhufaa kanaafuu viidiyoo kanarraa waan gaarii tokko akka hubattan jeetii yaada yeroo biraa kitaaba isaa bal'inaan dubbisaa jala deemna kanarraa teessuma irratti dhaabbanna galatooma waan hordoftaniif galatooma nagaatti isinin jedha.